haala yeroo impaayera Itoophiyaa akkasumas Oromoo fi Oromiyaan keessa yeroo ilaalchisuudhaan ABO WBO'n ibsa baase. ABO WBO'n ibsa isaa ofittisuun mirga uummaati jechuun lolli sanyii duguuggaa paartii Biltsiginnaatiin Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru WBO'dhaan fashalaa'uu irra darbeem WBO'n dachee Oromiyaa dhuunfachuu eegaluun abdii guddaa Oromootti horee jira. Lolli WBO'n gaggeessaa jiru lolaaqaa kan nagaa waaraa dhalchuudhaaf gaggeeffamaa jiru. Lolli gama biraan gaggeeffamaa jiru ammoo itti ba'aa dogoggora siyaasaa EPDRF barootaan darban keessatti raawwate irraa kan maddedha. Herregni aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatanii humnaan tikfachuu danda'ama jechuun uummataa fi biyya keenya gatii ulfaataa baay'isaa jira. Qaamotiin nuti mootummaadhaa fi jaan gatii ulfaataa uummata baay'isaa jiru hubachuu hanqachuudhaan faallaa fedhii uummataa dhaabbatanii uummanni lola kana keessatti Biltsiginnaa deeggaree hirmaachuun irbaata rasaasaa ta'uudhaan dhidhimamaa jiran. Uummanni keenya Oromoon Walloo sababa gurguddaa sadiif lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachuudhaaf dirqamaa jiran. Jalqaba lolli kun kan hoogganamaa jiru miseensota EPDRF duraanii ta'uu isaatiin uummata keenya Wallootiif dantaa guddoo qabaachuu dhiisuu malu. Itti aanee uummanni keenya Oromoo Walloo daangaa Amaaraa fi Tigraay gidduu waan jiruuf lolli dachee isaa keessatti gaggeeffamuudhaaf dirqamaa jiran. Kan sadaffaa ammoo uummanni keenya mootummaa isaaf ittisu dhabuu irraa kan ka'e balaa hamaadhaaf saaxilamaa jira. Oromoo Walloo Biltsiginnaa fi humna addaa naannoo Amaaraa deeggaranii lola kana keessatti hirmaachuu jechuun seenaa sanyii duguuggaa yeroo dhiyootti Shawaa Roobii keessatti raawwatame dagachuu jechuudha. Loltuu harrallee qe'ee Oromoo Gujii Wallagga Walloo Matakkal Ganda Biratii fi kan kana fakkaatan keessatti macaasaa jiruu fi ilmaan Oromoo dirree fi hidhaa keessaa baasanii akka bineensaatti ajjeesaa jiran gargaaru jechuudha. Lola qe'ee Oromoo irratti itti dhufee kan Oromoon ofirraa ittisuudhaaf mirga guutuu qaba. Balaa kana of irraa xiqqeessuudhaaf gurmuu ofii jabeeffachuu fi qawwee argame mara ofitti fudhatee qaama leenjii lolaa qabuu fi ijaaramee jiru hidhachiisuun dirqiita. Lolli Oromoon lolaa jiru lola mirga sabaa fi mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuti. Qawwee argate maraan of hidhachiisee of ittisuudhaaf mirgaa fi dirqama uumamaa qaba. Wal dammaqsee wal ijaaree hidhatee socho'uufis dirqama uumamaa isaa ittisuutiif waan ta'eef uummanni keenya tokkoffaa Biltsiginnaa fi humna addaa Amaaraa deeggaree akka lola kana hin seenne akeekkachiifna. Lammaffaa yakka waraana uummata keenya Oromoo Walloo irratti dalagamaa jiru maraaf gaafatamaan mootummaa fi qaamota mootummaa impaayera Itoophiyaa keessa jiran ta'uu uummata keenya akkasumas ummatoota cunqurfamoo fi hawaasa idil addunyaa hubachiifna. Sadaffaa loltoonni Biltsiginnaa keessa jirtan lolli kun lola akeekaa fi kaayyoo uummataa hin qabne waan ta'eef aangoo nam tokkeef yookiin murna eenyummaa keessan dhabamsiisuudhaaf dhama'uu dura dhaabbadhaa. Lolli kun hin barbaachisu jaa mormaam. Afraffaa yakkamtoonni waraana marti seenaa fi seeraan waan gaafatamaniif murna afaan boollaa irra dhaabbatee dhaadatu kana waliin awwaalamuu keessan duram lubbuu keessan qaalii akka baraartan akeekkachiifna. Shanaffaa loltoonni hidhannoo of harkaa qabdan akeekaa fi kaayyoo uummataa bakkaan ga'uudhaaf hidhannoo keessan waliin akka wobotti gabaastan isin irra deebiidhaaf waamicha isinii dhiyeessina. Jaaffaa hawaasni idil addunyaa qabsoo ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo bilisummaa mirga ofii ofiin murteeffannaadhaaf kabajaa fi ulfina dhala namaaf gaggeessaa jiran hubachuudhaan akka qabsoo ABO WBO fi humnoota cunqurfamoo waliin dhaabbattan dhaammanna. Torbaffaa tooftaa abbaa irree ummatoota walitti buusee yeroo gabrummaa fi gidiraa saboota dheeressu waan ta'eef cunqurfamtoonni impaayera Itoophiyaa keessa jirtan marti jiraa biyyi itti jiru irratti dammeexanii irree tokkoon sirna cunqursaa Biltsiginnaa diiguudhaan sirna haqaa fi dimokiraasii dhugaa diriirsuudhaan nagee waaraa akka dhaalchinu waamicha dhiyeessina. Saddeettaffaa furmaanni rakkoo siyaasaa impaayeratti gaafii uummata guddaa keessummeessuudhaan mirga murteeffannaa uummataa dhugoomsuudha malee aangoo siyaasaa harka nam tokkee yookaan murna tokko galchuudhaan ta'uu akka hin dandeenye mirkaneessina. Saglaffaa meeshaa lolaa keessa uummata baasuu danda'uun haqa nam tokkee fi sabaa kabajuun waltajjii gaafileen siyaasaa irratti keessummeeffamanii fi sirna dimokiraasii dhugaa diriirsuudhaan nagaa waaraa dhaalchuun kabaja walqixxummaa dhala namaa mara mirkaneessuun murteessaa ta'uu ajajaa olaanaa ABO WBO'n hubachiisa. Kurnaffaa haala sirni bulchiinsaa haqa uummataa hin tolfamne keessatti uummanni bal'aan ifirraa baraaruudhaaf ijaaramee sossoo'uudhaa fi mirgaa fi dirqama uumamaa qaba. Injifannoon uummata Oromootiif ajajaa olaanaa ABO WBO'dhaan onkololeessa 27 2020.